Ashamaa jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraattan illee nagaa kooti har'a jechuudha akkamitti waa tokko yeroo poost gootan feesbuukii gubbaa irratti jechuudha akkamitti sheerii akkatti banachuu dandeessan isinitti agarsiisa agadhumaatti na waliin turaa isiniin jedha gaaffii kana waan gaafattaniif warroonni hin beekne waan jirtaniif kanaaf isinitti agarsiisa agadhumaa na waliin turaa warroonni immoo sheerii akka namni waan sin poost gootan illee sheer akka hin goone yoo barbaadan cufachuu dandeessu warroon immoo feesbuukiin keessan kiyya sheerii hin qabu sheer naa ta'uu didee sheer naan godhamu jettan immoo akkamitti sheerii akkatti banachuu dandeessan isinitti agarsiisa agadhumaatti na waliin turaa viidiyoo koo laayik gochuu hin dagatinaa warroonni haara uftan immoo subscribe godhaa maatinaaf taasiniin jedha viidiyoo koo laayik godhaa gara barumsaatti isin dabarsaa feesbuukii keesseentu ergaala kana feesbuukii keesseentanii jechuudha iddoo sarara sadantanarra tuqxu amma sheerii itti banachuu jechuudha iddoo kana jalatti dhuftanii jechuudha setting and privacy kan jedhu kanarra tuqxu sanaa booda setting irra tuqxu jechuudha setting and privacy irra tuqxanii sanaa booda asirra tuqxu setting keesseentu jechuudha ergaala kana as keesseentanii jechuudha olubuttanii as keessa iddoo kun profile and tag kan jedhu kanarra asirra tuqxu ergaala kanaan tuqxanii iddoo kanarratti halluu oozirtuu sheer kan jedhu kana jechuudha kunoo as gubbaarratti sarara sadaffaa kanarra jechuudha achirra tuqxu yeroo achirra tuqxanii akkuma argitan kunoo as gubbaarratti sheer yoo akka sheerii feesbuukiin keessa sheerii ta'uu yoo barbaadan yes kan jedhu kanarra godhattu jechuudha yoommoo feesbuukii keessan akka namni sheer hin goone sheerii isaa cufuu barbaadan gadda barsituu jechuudha laayikii ishii kana gurraatee tan asirratti gadda barsituu jechuudha kanaaf amma aankoo amma banaadha jechuudha sheer namni kamuu gochuu ni danda'a jechuudha kanaaf warri noo kan jedhu kanarra jiraate keessanii asirratti ol dabarsuu qabdu jechuudha iddoo kanarratti keessan warra amma sheerii hin qabne asirraa fuutanii asirratti yeesiirra dabarsuu qabdu yoo isa gadiirra gootan garuu namni kamiyyuu waan sin poost goota sheer gochuu hin danda'u jechuudha yoo akka namni sheer godhu barbaadan immoo isa tokkoffaarra godhattu jechuudha amma asirra oogoone namni kamuu sheer hin godhu jechuudha garuu isa oliirra kanarra yoo goone namni kamuu sheer godhaa jechuudha akkuma argitan asirra godhachuu qabdu jechuudha isa tokkoffaarra akkasittiin tokkoffaarra godhatan namni kamiyyuu sheer isinii godhaa jechuudha karaa biraa immoo karaa isinii sheer itti banachuu dandeessan isinittan agarsiisa duubatti deebitanii ammallee piroofilii keessan jala seentu erga piroofilii keessan jala seentanii jechuudha azalatti fakkeenyaaf mee waa tokko kan poost godhee jiru yoo jiraate amma fakkeenyaaf as keessaa bakka kunoo piroofilii tanarra jechuudha fuuldura tana sarara tuqaa sadan tanatu jira karaa biraa immoo jechuudha karaa itti isin sheerii itti banattan jechuudha achirra tuqxu erga achirra tuqxanii kunoo as jalatti barreeffamoota hedduutu isinii dhufa iddoo kana jalatti jechuudha kunoo edit preface kan jedhu kanarra achirra tuqxu erga achirra tuqxanii jechuudha public irra godhachuu qabdu jechuudha iddoo kanatti yoo ooliniine kan jedhu kanarra gootanii namni hin argu poost keessan yoo immoo asirra gootan jechuudha friendolii keessan qofatu argaa jechuudha namni aaddi keessan jala hin jirre poost keessan hin argu jechuudha kanarra yoo gad dabarsitan namni aaddi keessan jala jiru qofatu argaa jechuudha akkuma argitan yoo asirra gootan garuu namni foolowii isin gaafatan namni feesbuukii keessan sarchi godhanii ilaalan poosti keessan arguu danda'u jechuudha sheer illee akkasiniif ta'uuf asirra godhachuu qabdu yoo barbaadan immoo akka warroonni aaddi keessan jala jiran qofta arguu barbaadan asirra godhattu jechuudha kuni akka fedhii keessanii jechuudha kana haala kanaan sirreeffachuu dandeessu siniin jedha inni biraa immoo akkamitti koomentii of goonaa kan jedhu asuma amma sarara sadaffaa tanarra tuqxu jechuudha poosti keessan jalatti achirra naa tuqxanii jala kanatti we can comment on your post kan jedhu kan kunoo azalanii jira achirra tuqxu erga achirra tuqxanii azalatti waa sadii isinii fidaa public friend kan jedhu kana jira ammas yoo isin friendii keessanirra keessanii warroota isin jalaa qofa taaddii isinii koomentii isinii xaafa jechuudha kanaaf koomentii akka namni isiniif hin xaafne poosti keessan irratti yoo barbaadan immoo jechuudha
gadi buttanii ishii kanarra gootu jechuudha. Asirra gootanii dan gootu jechuudha. Amma namni kamuu koomentii as jalatti isinii xaafuu hin danda'u jechuudha. Kana booda dhufee jechuudha. Kan duraa malee namni biraa isinii xaafuu hin danda'u jechuudha. Kana akkasinitti fakkaata. Iddoo edit poostii kan jedhu kun immoo jechuudha. Waa tokko barreeffama poostii gootan tokko jechuudha. Irra deebitanii edit gootanii barreessu jechuudha. Mata duree kana jalatti amma yoo akkasitti barreessinee kaatanii jijjiiruu dandeessu jechuudha. Wanta barreessitan sana edit gootanii barreeffama soo ta'ee wantoota shaangullitii kana soo ta'ee akkasittiin save gootu sinii jijjiiramaa jechuudha. Wanti sinii post goota suni edit gochuu deebitanii irra deebitanii illee barreessuu isiniif wanti ni godhaa jechuudha. Kuni akkasittiin itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa isiniif gala jedhee yaada. Sheerii illee akkaataatti banattan isinitti agarsiiseen jira. Deebitee akkasitti edit gootanii waa barbaadan qubee yoo dogongortan as keessaa jechuudha. Waa barbaadan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Amma otoo post gootanii edit gootanii waan dogoggortan sana irra deebitanii sirreessitanii kaatanitti save kan jettu gubbaa tuqxanii save gootu jechuudha. Akkasittiin wanna post gootanillee irra deebitanii sirreeffachuu dandeessu. Kana isiniin jedha. Waan post gootan immoo delete gochuuf kunoo remove kan jedhu kanarra tuqxanii move to active kan jedhu kanarra tuqxu. Yoo barbaadan immoo wanta post gootan sana hin delete hin godhu yoo barbaadan asirra tuqxanii sanaa booda oollimee kanarra gootu postiin keessan hin baduu jechuudha. Yeroo barbaadan itti irraa banachuu dandeessu. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kuni copy linkidha. Iddoo kanatti immoo jechuudha. Sakuno piroofilii jalatti hidhata sanadha. Kuni achirra yoo tuqxan postiin kun as jala dhufee taa'aa jechuudha. Ol siqee kun akkuma argitan as jala dhufaa asii oona ni balleesse malee hin baduu wantoonni ani postii godhu kana jalatti dhufuu jechuudha. Kanaaf iddoo kanarra tuqxanii asirra hiitu oo balleessuu barbaadan asirra tuqxu sanaa booda iddoo kanarraa ka'aa jechuudha. Kun akkuma argitan amma hin jiru jechuudha. Ka barbaadan as jalatti hidhachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan akkuma argitan akkasitti hidhamaa jechuudha. Kun isinii gala jedhee yaada. Wanti isinii hin galle hin jiru. Kanaaf yoo dasin jedhe share walii godhaa, like godhaa. Wantoota gaaffii isinitti ta'e immoo koomentii jalatti naa barreessaa. Isiniin jedha akkasiniif galu abdiin qaba. Viidiyoo kana share waliif godhaa isiniin jedha. Waan beeknurraa walaa barsiifnu. Akkana isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.